Dantaa biyyaalessaa eeguun gahee miidiyaa isa olaanaadha jedhan obbo Haayiluu Addunyaa. Mariin gumii balal marsaa 48ffaan mata duree dantaa biyyaalessaa fi miidiyaa jedhuun geggeeffameera. Marichi qindeessummaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, waltajjii marii kanarratti ministeer deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Deessisaa dabalatee hooggantoonni dhaabbilee miidiyaa fi hayyoonni argamaniiru. Waltajjii marii kanarratti hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa haasaa taasisaniin dantaa biyyaa tiksuun gahee lammiilee hundaa ta'uu akka qabu himaniiru. Hanguma guddinni fi dagaaginni biyyaa dabalaa deemu qabiyyeen dantaa biyyaalessaas guddachaa deema. Miidiyaan dantaa biyyaalessaa akka eegamuuf hojimaanni mootummaa akka iftoomina qabaatu gahee eegumsaa taasisuu, sagantaalee fi imaammata mootummaa irratti hubannoo uumuun hirmaannaa lammiileen gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti akka jabaatu taasisuun gahee miidiyaa keessaa isa olaanaadha. Dhimmi guddina biyyaa hojii ijoo miidiyaa ta'us eeranii guddina kana milkeessuu fi hirmaannaa lammiilee jabeessuun hojjetamuu fi hojimaata badaa saaxiluun gahee miidiyaa akka ta'es obbo Haayiluun himaniiru. Gama biraatiin hojimaata badaa saaxiluun eegumsa dantaa biyyaalessaaf tumsuunis dirqama miidiyaaleeti. Akkuma loltuun daangaa biyyaa tiksu qaaxxee fi olola sobaa qolachuuf hojjechuunis gahee miidiyaa keessaa isa olaanaadha. Fooyya'insa labsii bulchiinsa miidiyaa akka biyyaatti taasifameenis hammattoo seera miidiyaa ture cimsuun haala qabatamaa sadarkaa biyyaa fi idil addunyaa keessa ilaalcha keessa galchuun miidiyaaleen hojii isaanii keessatti nagaa fi tasgabbiif dursa kennu, guddina jajjabeessuu fi imaammata haajaa alaa fi dippiloomaasii irratti hubannoo qabaachuun maqaa gaarii biyyaa ijaaruun akka xiyyeeffannootti kaa'ameera. Gumii keenya kanaanis dantaa biyyaalessaa fi gahee miidiyaa galma gahiinsa ijaarsa biyyaaf tumsu ilaalchisee waltajjii qophaa'e waan ta'eef waltajjiin keenya ifatti saaqamuusaa isinii ibsaa. Maricha irrattis barruun hayyootaan dhiyaatee mariin gabbateera.